يخاو حواس بالله خنا برجاجي جرا مكان أمني تكام بافتين فا بافتين أمني أسبيه وقاني في إبليسني هو في يامه वो कोने बिलीसी जानी वानी गुरु योशी अम्मा में नमा अकाहिसन उनो अम्जा शेख जाबिर तो को खान दज्जाल इंजुरु शेखोतीन उम्मता गब्रोमसिते जेद दुब्बती करामी शेखोतीन उम्मता गब्रोमसिते जेद आज़ाब निका बरिंजुरु मारो इंजुरु जे बरसिसु जरा गाफा खाम मने साब ननी मुंशितो वजिंताए माल्ला का मस्जिदा गुरु करता अकले चु वन्नी तिजु तुसन सिर्रीदा akkuma feete yoo taate ati masgidaaf maallaqa guuri jechuu gaafa kana harkan ammoo munshidni kun qaama amantaa kanarraa tokko iddoo muhaadaraa adda addaa dhaqee sheeka qubsiisuudhaaf ha maallaqa guuru isaa tokko bifa walalootiin amantaa kana yeedaloon ummata barsiisaa ka jiru isaanii bakka kana mul'achuun keessan sirrii miti jechuun gaa namni amma kalawisa tana kaadhee mana farshoo keessa waliin taa'e areeda kana magarfadhee dubartii iddoo yooniin akkasitti taa'ee harkarra kaadhee taa'e. Jechuun hoggansi amantaadhaa qaama isaa kana kan amantaa bifa walalootiin himu kasha namni sheeka jee waa gaafachuu jiru kana bakka tana dhaquun waan san sirri jirtaa oof jechuun hin fakkaatu. Nama kanaa wajji taa'anii yaada wal dabarsuun waan san hin fakkaatu. Kanaafi waan kanaafiin ani tarkaanfiin isaa miidiyaa fayyadamanii fudhachuu jiran sirrii miti. Akka amma itti jiramu jechuun madaalli itti madaalamu guddaan hojiilee amantaadhaa majliisa halaqaa ilmii kan dhaabbate qura'aana barsiifame namoota amane jijjiirama hawaasaa jechuun qilleensi hawaasni maal fakkaata. Qilleensa irratti haa ta'u lafa irratti haa ta'u maal fakkaata jechuurra osoo hin taane hangam takka maallaqa godinni hungalche jechuun parsantaa 50 qabxiin yoo maallaqaan qabamte jechuun madaalliin kaayamte waancaan saniin kenname waancaallee ni morma akka amantaatti maaliif waancaa tokko namaa kannurra godinni tokko yoo islaamaaf majlisa hedduu dhaabe godinni tokko biiroo bareedduu ijaare godinni tokko ummata hedduu amansiisee barnoota hedduu jijjiirama ummata irra fidee jechuun buusii walii galaatillee yoo galchee waancaa badhaafamoo osoo hin taane carraan hajjiidhaa hoggantoota san keessaa yoonii fi carraan hajjiidhaa tokko kenname hajji namnummaan tokko 30 20 10 dhaqurra carraan hajjiidhaa ni jira tikeeta 200 yoonii fi xayyaara suutii wajjin murte yoo nama gara kuma jaafiitaa jennu nama gara kuma jaa gaggeessite tikeeta gara 200 250 firii godhee warri xayyaara hanga hojii fayyadamteen tikeeta si gabbuuse si kanna gaafa tikeeta firii godhee tikeeta 30 tikeeta 300 tikeeta 200 250 gaafa inni gakkannu ka Itoophiyaatis akkas kanna yoo xiqqaate tikeeta 300 hanga 250 yookaan hanga xiqqaatu 200 firii argachuu danda'a. Hoggi madaalamu guddaan hojiilee amantaadhaa majliisa halaqaa ilmii kan dhaabbate qura'aana barsiifame namoota amane jijjiirama hawaasaa jechuun qilleensi hawaasni maal fakkaata. Qilleensa irratti haa ta'u lafa irratti haa ta'u maal fakkaata jechuurra osoo hin taane hangam takka maallaqa godinni hungalche jechuun parsantaa 50 qabxiin yoo maallaqaan qabamte jechuun madaalliin kaayamte waancaan saniin kenname waancaallee ni morma akka amantaatti maaliif waancaa tokko namaa kannurra godinni tokko yoo islaamaaf majlisa hedduu dhaabe godinni tokko biiroo bareedduu ijaare godinni tokko ummata hedduu amansiisee barnoota hedduu jijjiirama ummata irra fidee jechuun buusii walii galaatillee yoo galchee waancaa badhaafamoo osoo hin taane carraan hajjiidhaa hoggantoota san keessaa yoonii fi carraan hajjiidhaa tokko kenname hajji namnummaan tokko 30 20 10 dhaqurra carraan hajjiidhaa ni jira tikeeta 200 yoonii fi xayyaara suutii wajjin murte yoo nama gara kuma jaafiitaa jennu nama gara kuma jaa gaggeessite tikeeta gara 200 250 firii godhee
warri xayyaara hanga hojii fayyadamteen tikeeta si gabbuuse si kanna. Gaafa tikeeta firii godhee tikeeta 30 tikeeta 300 tikeeta 200 250 gaafa inni gakkan ka Itoophiyaatis akkas kanna. Yoo xiqqaate tikeeta 300 hanga 250 yookaan hanga xiqqaatu 200 firii argachuu danda'a. Hoggantoota isaa kan moodeelistii ta'e kana boru carraaqeetiin an hajjiin harkadhaa jee akka inni dhimma kanaaf itti quuqamee carraaqu halkanii guyyaa yeroo isaa kannee carraaqu yoo carraa hajjii kannaniifoo kan ja'uun qaba ture waancaa qofaan galuu osoo fi hin taane sanii fi akkaataan amma itti adeemamaa jiru emerjensii wal yaamamee uummata islaamaa kan isaaniif dura kaayyate san dhimmuma hundarrattuu hogganaa jechuun nama dura nama keessa achi bahee uummataaf duubatti qabee waan isaan silaa gaafachuu fedhan san dursee gaafii teessan fakkaatti deebisaa kanatti kan hin jedhanii waan godhan namoonni isaan eegu jiran waan argame nu wajji itti duulaati akka nuti waan san dubbachuu dandeenyu nu godhaadhaa. Waan takka isin dubbattanii yoo isin dubbattanii raawwachan uummanni raawwacee jira waan kana dubbachuudha qabnaa jennee san booda dubbannaa yaada jiru eegan. Gaafiin uummata keenyaa wanni kun akkana jedhanii dursanii uummataaf deebisaa kan nu dhaatu irraa eegama ture akka kiyyatti. Akka gartee uummata nama bakka bu'aa qabu tokkotti bakka bu'aa isaa ammoo qeequu danda'u tokkotti amma yoo qeeqan bakka bu'aa isaa kanaahu qaama biraa kan amantatti dhagaa haarusan amma hidhuurra qaama biraa kan amantaa xureessan seeraan jala deemurra qaama isa keessa jiru qaama gartee isa bakka buufatee ergannoo isaa ta'ee jala deemu jiru kana hidhuutu yookaan loluutu irra asaana jechuudha. Irra dhiyaataaf jechuudha. Irra laaftuufillee jechuudha. Akkasitti yaadamuun qabu ani akkan itti yaadu hooggantoonni portokoolaaf achiin kaayyanne sheeyini keenya tokko hojii dhageeti gaaf tokko gaafa shejjamaa jechuudha. Iddoon rabboomni hawaashumaa gad jira malee hawaashii ol portokoolumaa jira. Nuti imaamata nagoma samii keessa qabnee gammoojjii keessa fiiguu jirra. Namni barcumarra taa'eetuma portokooluma eeguun akka kiyya sirrii miti. Portokoolli hedduu portokoolaa baay'ate. Hedduu gaariidha. Mee fakkeenyaaf portokoolli akka ajaa'ibaatti portokoolli barbaachisuma akka gartee ilma namaatti jechuun portokoolli kun fakkeenyaaf uffannaan akka islaamaatti bareeffachuu taate tartiiba aangoodhaa gartee gaafii itti gaafatamtu gaafachuu taate akkaataa gartee itti mul'achuu qaba yoo taate rakkoo miti jechuun uummata bakka bu'u waan taateef uffatanii bareeduu namaatti miti bareeddu. Garuu yoo gartee boonafaa taatee nama aangoo qabu kana akkamiin namni kanaan dubbisaa taatee horsiisee diduu taatee hedduu ulfaata. Kabiraati akka ta'etti haqa laaluu dhiisanii gama gartee qaamni mootummaa maal naan jaa qaamni siyaasaa maal naan jaa viidiyoo keessa jira wanni kuni qaamni siyaasaa maal naan jaa ammaasis maallaqni dhufe kun bakka fedhe haa dhufu waa'ee maallaqaa guukaafte bakka fedhe haa dhufu namni sun sheekuma kana haa gammachiisu sheekuma gartee haa gammachiisu jette sheekotii sheekota adda baafte malee bakka sana sheekotii hedduutu ite yoo maqaa adda baafte malee ammaan hin dhiisuani sheeka kan baante yeetiin adda si baasa maaliif yoo akkas hin taane sheeka keenya sheeka akka rabbi hundaa dheeressu sheeka amma watarfaa sheekotii tana keessa neeyite maqaa akkam banne jecha bakka maallaqaa sun hedduu ulfaattu fakkeenyaaf bakka maallaqa halaal hin ta'in fa'aateetti san bakka san kaaftee fa'aan natti ulfaattee akkamitti akka maallaqa halaal hin ta'initti namni gartee sheeka wanta jiru. Walumaa galatti akkaataa mee dhimma maallaqaa fi sheekotiin tun itti jiru kanarratti waan kun gaaf tokko nama hojjetaatu osoo haasofnu sheekotiin eegalsitii eegalta kana akkuma tokko waan jettu takkan harkee yaadumaanuu waa nama hojjetaatu eegalsitii taasisan sheekotiin nyaatas filatti bakka teessuu ni filatti waan takka jira tini beekta. Eega akkas dhuftee haqa dubbachuun ulfaattee na fakkaatti takka takka. Namoota gartee akkasitti haqa dubbachuun namoota gartee itti dhiyaatan sanitti haqa dubbachuun ulfaattee waan gariif irraa callisanii gartee maslaadhaaf fa'aa biroo kutuu akkas taate immoo mee akkamitti namni sheekaa maallaqaan bitama namni rabbii bitamuu dhiisee
bareedaadha yaanni ati kaaftee qaamni fammase jedhan kun qaama qaamni feemase yookaan beekame wanni inni ittiin beekame kun amantaa faalleessiti moo faalleessituu laaluu dhabuun sheekan keenya bira ni jirti. Sheekonni keenya hedduun majliisa warreen halaqaa ilmi barsiisu kun miidiyaa fayyadamuu dhabuu ni danda'a. Ijoolleetu jala taa'ee shee abalu jee liivii jalaa dabarsaaf malee miidiyaa gubbaa taa'anii miidiyaa ilaalanii waa hunda hordofanii arguu dhabuun ni mala. Qaamni jechuun nuti amma qaamni maallaqa bakka fedhee yoo dhufe maallaqni bakkuma fedhee yoo dhufe jechuun amma nama tokko godina keenya kana dhufanaa jennu sheekotiin gurguddoon yookaan aangoowwan gurguddoon walgaanii godina keenya kana dhufanaa jennu qaamni tokko fedhuu maallaqa kana gubboodhaan harkata fedhuu maallaqa kana daldala keessatti waan haraamii daldalee harkata jechuun mana bal'aa bareedaa qabaannaan re'ee qalee keessummeessuu dandeenyaan jechuun gaa kitaabni dhorkuu dhabuus ni danda'a. Ani kan yaadutti gaa namni beektaa imaamni guddaan tokko imaamu Ahmad mana imaama guddaa Isaaq ibn Raahwee gaaf tokko dhaqanii bulanii qoonqoo hedduu nyaatan. Maal namni akka qoonqoo nyaatu jettee miyyoon isaa ajaa'ibnaan akkanas hin jette mitiyyoon tiyyaa akkuma galgala rafetti ammaasis subii ol ka'ee akkuma shaayii salaatii rafee subii ol ka'ee sagadee hin jettee ja'anii gaafii itti dhiyeessuu turan. Leeyidii yookaan salaannee hedduu gaafii dhiyaattee san keessaa maaliif akkasii qoonqoo nyaatee waa xiqqoo nyaatti sheekootiin jettee miyyoon gaafannaani ani manni Isaaq ibn Raahwee kun qoonqoo halaal qaba jeetiin akkasi garaa bal'ifadhee halaal kana bakka hundatti hin argu jee halaal kana akkasi nyaadhee jee. Amma gaa naggaadeen tokko sheekan keessummeessinaan ka obboleessi irraa boo'u qabeenya obboleessaa saamee nuti amma namoota hedduu beeknaa miree nama daldaluu kana keessa jaldeessi xixiqqaa kanaa waa harka jaan. Rakkoo namni kun qabeenya obboleessisaa saamee inni godhu jiru yookaan daldala keessa waan inni dalagu jiru hedduu arguu dandeenya. Kana keessatti dantuma takkallee dhabuun hogguu waliin nama qaban bakka sanitti namni kun uummata kana irraa keessummeessinaan dantaa miti. Qaama aangawaa yoo ta'es qaamni aangawaan kun mindaan isaa yoo akkam guddate 30 hanga 50 yoo deemes mindaan kun waggaa jechuun ji'a gahee sanbira kutee mana gurguddaa babal'aa ijaaree sanbira kutee sheekootiidhaaf re'ee qaqqalee waan godhuu ni danda'aidhaan kan jiru. Maaliif du'aayii dhaqanii akka gaaratti jechuun hanna siyaamijjeessu haroobsanii fi waa gartee zulmii san siyaamijjeessu du'aayii haroobsanii fi anna dhibdi jechuun an akka kiyyatti gaabar waan rakkiseen siimu jira. Waan rakkiseen siimu jira. Bishaan shummoo qabaattee yoonii fi wal keessummeessan xiqqoo qabanii yoonii fi gartee wal gaggeessan irra gaarii na fakkaata akka kiyyatti kan hinaman. Bakka jechuun foon nyaattee deemurra shummoo affeellattee yookaan shuroo nyaattee taaraal takka tabeetu adda nyaattee deemte irra gaarii akkas jeetiin amana. Bakka maallaqatti sheekootiin amma gurguddoo akkam godhu jiran darasoota adda addaatu amma sheekootii hundaa'u sheekan amma abaloo osoo hin jenne sheekootii hundaa'u wanti dongorsu jiru qaama beekamtii harkatee fi darasoota. Darasoonni sheeka bira dhaqaniiti sheeka atiin kun biyya kana laffaatee amata dheeraa barsiifte. Sheeka hedduu qubsiifte. Manni ati keessa galtu kun siin hin malu. Ammallee miilaan lafa deemta makiinaan qabdu. Rabbi feesi dalagu jira namni kun wayii makiinaa dalagu jira. Dandee hawaasni kun yoo godheef umaa rakkoo miti. Sheeka akkana jaanii darasaan laal karaan itti guuramnu onlaayinii kana gubbaa yoo gadhiisan ijoolleen ati barsiifte hedduun biyya alaa jiraachuu dandeessi. Ijoolleen ati barsiifte hedduun daldala jirti. Kanaaf footoo sirraa fuunee akkasii gadhiisnee maallaqa guurraa jaaniin. Kunoo nama feemasaas akkana abaluu qabnaa jaaniin. Warri feemasaa kun hoggaanii fi ol ba'ee waan san godhu tokko miidiyaa isaatirraa galii harkachuu danda'a. Lama
asumarraa maallaqa kanarraa horeen tun teessee hanqana sii murteessina ati sirriitti dalagi jedhaniin. Jarri kun qabatee gaa ajandaa amma sheekootii tana boochisu as gubbaa sheer godhu as gubbaa walii gaxiichuu sheeka keessan hanga ammaan tanatti amata hanqana barsiisee miilaan lafa deemaa sheeyni mana isa fakkaatu hin qabu sheeyni waan nyaatee bulu hin qabu sheeyni maarroo hawaasuma achi jiru san maatii godhuu fi maat haqu jira hawaasa kana maqaa xureessu jechuudha hawaasa sheeyni ama 20 ama 15 keessa taa'e kana xureessuudhaa jira. Silaa akka hooggansa dhimma islaamatti ooqaaf adda addaa qopheessee tokkummaan miseensa waliin ijaaree mindaa sheekkoota kanaa kabaasuu qabu. Amma sheekkootii dhuunfatti makiinaa adda addaa bitaniif tana ani hin deeggaru akka kiyyatti sheeyni tokko hanga jiraata makiinaa dhuunfatti amma nam tokko bitaniif sheeyni sun yeroo dhihoo booda duniyaarraa deema gaa namni hin deemne jiru duniyaarraa hoggaanii fi du'e makiinaan sun dhaalma eseenti majlisa isaa san banaa dhiisuun ni taati. Bakka bu'aa fidanii kaayan sheeyni keenya shaadamtuu lamma rahmatullahi alayhi fuula akhiraa deemanii jiran akkanaami sheed daawwittu bakka san bu'e ara deengadda sheeyadamiif makiinaan bitamte makiinaan sheeyadamii bitamte amma maal taati dhaalmee ilmaan isaati waayyataamaati kanaami kana booda sheed daawwitoo ilmi sheeyadamii gadi ho'i qaraasisa anoo maaliif sheeyadamii makiinaa bitanii naa bituu dhaban yoo jee gaafii haqaati kanarra makiinaa dhaabbataa makiinaa dhaabbataa yoo bitan instituushinii tokko dhaabbata tokko jabaa dhaabanii makiinaa dhaabbataaf bitanii sheeyni kun du'uus sheeyni kun deemuus sheeyni kun dhiisuus ka bakka bu'e san sheeka kanaas tajaajila sheeka itti aanu ka bakka bu'e sanis tajaajila qabeenya dhaabbataa kan waloodha kan sheekan hunda tajaajilu amma akka argee baatti makiinaan harar yoo jiraatte instituushiniin dhaabbanni achi yoo jiraatte Sheekh Usmaan Durrii gaafa makiina tajaajila yaame Sheekh Usmaan Durrii bira dhaqee dhimma dhuunfaati moo dhimma uummataati tajaajila kan nuufi qaba lachuuttu harkatu achi hombolchaa sheeliyaas yaame yookaan sheelii yaame jennu deemee sanis tajaajiluu qaba akka dhaabbatatti makiinaa 15 bitanii yoo deeman amma kantiibaan tokko hanga jiru biyya bulchu kantiibichi makiinaa ifin tajaajila gaafa bu'e immoo kantiibaatti aanutu ifin tajaajila inni nagayaan galaa jechuudha akkanaa mire haala kanaan qabeenya waloo dhaabbataa yoo niifi godhan malee akka sheekotii wal dorgomsiisan sheeyni kamtu kamii gadi yoo waan aana jira akkana wal dorgomsiifnaan ummata islaamaa dadhabsiisaa dhufa. Darastichi sheeka kanarra qare sheeka isaa malee sheeyni biraa sheekaa miti. Kana mataa walitti qabee kan mindaa baasuu fi qabu fi instituushinii dhaabbata sirrii gadhaabee yuunivarsiitii amma fakkeenyaaf dhimmi islaamaa yuunivarsiitii meeqa eega dhaabbate amma dhaabuudhaaf karoora meeqa qabate yuunivarsiitii meeqa dhaabee ummata kana ga'oomsuu sheekootiin tun xalayaan qabdu jaama digiriin qabdu dippiloomaan qabdu warra PhD qabaachuu maleetu waraqaa dhabuudhaan jechuun hooggansarra dhufuu hin danda'u jaamee luus ta'ee jira. Kana ammoo gahoomsuudhaaf qormaata isaa qabeenya isaanii kana jechuun beekumsa isaanii kana sheeppii godhanii qormaatanii qormaata san keessaa baasanii waraqaan sheeppii godhuudhaaf yuunivarsiitiin akka Oromiyaa dhaabbachuudhaaf Harargee lamaanitti yookaan Harar yookaan Dirreedawaatti dhaabbatuudhaaf qophooyte kaayyoon kaayyeffame maaltu jira Wallaggatti kaayyeffamte maaltu jira Jimmatti kaayyeffamte maaltu jira yookaan akkasitti kaayyeffamte maaltu jira kana gahoomsuun qabu dhimmi islaamaa waan kana godhuun qabu. Kanaafi dhaabbata kan hunda godhuudhaaf ammoo sheekootii hundaa'u bolona maallaqaa keessa naquudha jiranii. Dhimmuma maallaqaa yoo fi amma abbaan fedhe dhufee sheekaaf majlisa ijaare, abbaan fedhe dhufee sheekaaf masjiida ijaare, abbaan fedhe dhufee sheekaaf bishaan baase dantuma takka illee hin qabamu jechuudha. Maallaquma san malee isaa dhufe maallaqni kun ijoolleen amma feemas ni oofte feemasaa of jechuun hin jirtu. Kanaafiin akkas jechuu ture sheekootii keenya gurguddoon amma akka sheemmoo watarkuun warra dantaa maallaqaatu hin qabne sheemusaa amma si'a 3 gara 4tti sheemusaan gaafa duraa makiina siibin janiin jaran makiina waan itti godha maallaqa goomma fitti sarviisa feeti shufeera feeti ana ofuun beeku jee didee tadalagaa yoo taate jeen qixqixii bitan. Xiqqoo dhaabbatanii maallaqa walitti qabanii sheeka makiinaa manaa siibinnaa jedhaniin lakkii makiinaa manaa naan bitinaa jee sheemusaan didee baabbiletti manooraa bitaniif
مرسا ستفارت شينيغا تاكا مخينا منا بتنيف تاكو مخينا مالي تاكا مخينا وجيد بتنيف تاكا مو مخينا دي بني مالكو نما منا ما بيل بتنيف خيتيانو فرا مخينا قبله شيني مخينا منا سن بتمتي في يچو اكنتي نمني ايغه شيكوتي نواني يت دي مول درغمسيسا شيكوتي دا مخينا بتولا خنا خيسه يوسينن اسلام ددبسيسات دفا خنا دم اسلام متا ولي قبه اكمتي وان كان غرو ددبه خنجو هنكنو تجروسن خخاسو دافين مالقاف مالف دم مالقا قفت حتى لما شيخ امبك شيكوتي قبسيسن مدرخ اندر دابدتي واني گگيس مدرخان وغنا شيكوتي فين تراخنا دبري ايجيتين دبري حنافي بكان دبري حنو خنتين ديوتن واين اجايبرك مجلس کو قبسي سوداف دغنه دورا مجلسني خورينم سديجاريتي خوي مكان سديتين اكاونتي بني سنين قبسو شيخا دلغا بكده لسنتي اما مقوم شيتي چاتين شرا وندرت اكاونتين تلطفمتين ارك اكريچو شيني خوريو شكه جرايچو جانالتي مالكا اما شيكوتي اوفر گوته جرتي درسان اما مجلس خيس تاي کرو جرو اما ميرا هم كيسه جرا شي ابو لوف غافا کو بسميگا بوسن مليون تورب انو مليون خدا يو خاطربن سنيگا يو بوسن انكو بدو صدركا جو خيسه گيجرا جچون اما شيكوتي هوندمو واتك شوري تني مگا راشيدو نيم بي خاريكت خاقوبو چودي مولم فولدر تلمام نيسا مليون توربتو قبا يو اكا مليون توربن اكا ابلو بوي مخينا اكا ابلو بيتمتي من اكا ابلو جارمي جي جچون دران الله حجچ حجتني نمر بيبي چلفي امو حواسني اغبوتا انجوني افي اوسونيان نياچسا افي اوفتنو فن اوفيسا من اكا افين قمني جارافي خنمتا ولي قبودا قبا داني خنين دم اسلاما جوفين جيغا بقا امبي خوي بيجي hedduu bareedduudha bakka itti ilaalte bakka maallaqaa tanatti anammoo amma akkaataa gartee ilaalcha amantii biraatii wajjin jiruu fi akkaataa biyya teenya keessa jiru addunyaan tun deemu jirti bakkamtu jirti makiinaan tun amma akkuma nama gartee nyaata dhugaatii faadha dur gartee wantoota bu'uura jireenyaa jennee manaa fi nyaataa fi uffata maal jennee barachuu turre gaafa saayinsii naannoo takka amammoo makiinaan tun gartee akkuma nama kophetti haajimuti ulamaa'ii qabaachuu ni qabdi dhugaadha akka bati baantu garuu poointii ati kaafte hedduu bareedduun akkuma walii galattu waa'ee barnootaa irratti mee barnoonni keenya kun kaarikulamni isaa tumamee ni jira waan reefu kaafne wajjin namni dalasaa tokko amata 25 qobira taa'ee kitaaba barate ragaa osoo ittiin qabne amata 20 taa'uusaa imaamataa fi qalootaa fudhatee ba'a namni kun beekumsa inni fudhatee Allah waalam nuti hin beeyin maaliif waraqaa ittiin qabu namni kun faxinaa jira nama amma shanitti galtee waan namni amma 20 baratu kana barateef danda'u jira yoo fedhe garii nammoo 20 sanittis waan namni amma shanitti baratu kana kan finnee jira kan dandeenye ni beeytaati majlisa keessa qormaanni jiru situ naqee waan kana yeroo biraatiif duraan dhiise majlisa keessa qormaanni simisteeraan battalleen kan namtu jirtu dipaartimentiin hin jirtu sheeyni tokko tafsiiraas ni qaraasisa hadiisaas ni qaraasisa waa hunda qaraasisa sheeyni hanga dandeetisa jechuudha kaarikulamni majlisaan bahee dhufuu hin qabu inumaatu san bira kutee majlisnummaan kunuu dhaabbachuudhaaf dandeettiin majlisaatu laalamtee hayyama fudhatee majlisni gad dhaabbachuu hin qabu tabiraa akka ati reefu jette gaafa tokko yoo beeyte sheekni tokko sheexaana fakkaatti laangeetti eega barsiisuu turee booda mana hunda achitti ijaaranii fi waamee godhanii fi dachii hunda godhaniif dhiisee deemee bakka biraatti gale halkan deemee gaafa san waan hin dubbadeen qaba waan hin barreessitaatu hin beeyne akkuma islaamaattu fakkeenyaaf sheeka san qobsiisuudhaaf miliyoona 5 bahe haa taatu miliyoona 5 uummata irraa olii qabdee qorree haa taatu kun loon kannee waan qabu uummanni kannee sheeyni kun uguu deemee miliyoona 5 kana majlisni sun sheeka jala deema sheeka wajjin yoo sheeyni sun dhukkubsate majlisni dhukkubsata tarsaan hin barattu yoo sheeyni imaltuu deema majlisni kun yoo sheeyni nama wajjin gandaa jiru bu'ee chi deeme majlisni deema muuxannoon addunyaarra jirtuun yoo gartee nama dhuunfaa osoo hin ta'in institution dhaabanii seeraan dhaabanii majlisa seeraan dandeettiidhaan sheekotiin barsiiftu sheeka tokko osoo hin ta'in akkaataa dandeettii isiitiin sheekotummaan sunuu qormaanni bahee fi qoramtee dorgomtee miindaan isii beekamee sheekotiin
ramadamtee barsiifte. Akka fakkeenyaaf madrasaan beekta madrasoonni akkasi. Akkasitti akka barsiisan yoo godhame hoo. Fakkeenyaaf sheekotii gargaaruudhaaf kanuma inni gartee miindaa isaatiin hojjetu san uummanni akkuma reefu ta'etti manaa fi qabeenya hundaa godhuuf danda'a. Qabeenyi inni dhuunfaa isaa godhan kanaa fi majlisaa kun adda adda. Makiinaan akka ta'etti immoo darasaan feetu janazaan dheeytu feetu shayinii gartee bakka addaatiin deemu maqaa majlisa saniitiin instituushinii saniitiin bitamtee manni ijaaramu majlisni ijaaramu maqaa saniin dhaabbileen daldala tabiraalleen akka masgidoonni gariin gartee dukkaana fa'aa qabanitti dhaabbatu yoo jiraates maqaa majlisa saniitiin galii harkatan godhamanii namoonni baratu sunis qormaata fudhachaa kufee dabre amata ta'anii bilaashitti hojii dhabaa amata diidamteessanii nama gabbaasuun akkami amata shanitti yuureetti nama gabbaaf ta'uu nuuf fatanaa guddaadha. Namni kun sartifikeeta tokko qabatee biyya arabaa tanattis biyya teenya keessattis hojiin seenu namni darasaa kun amata meeqa taa'ee baratee akka namni kun hojii dhabaa ta'ee gadi hin baane uummata rabbaan taane akka tireefu jettu qubachuudhaaf namni gartee maallaqa meeqa olii guurame jee eeggachuu kan taane anaa qubatatti waluluu fa'aa dhufuu malaa beekadhu. Ganda irra bareedaatiin qubadhatti waluluu dhufuu mala. Akka akkas hin taane osoo gartee akkuma ta'etti instituushinii san ijaaramee ummataaf ifa ta'ee instituushinii san jala deemanii irra bareedduudha. Mee waan kanarratti hanga majlisa keessa turtetti yaada kanaallee kaasanii wanni fakkeenyaaf yuunivarsiitii reefuu kaaftee yaada kanaa kaasanii majlisni kun seeraan akkana dhaabbachuu qaba. Yuunivarsiitiin akkana dhaabbachuu qaba. Namni barumsaan akka gartee islaamni kun jabaatu ta'uu qaba jennee yaadannee jirti. Fakkeenyaaf namni islaamaa kun amma kaayyoo majlisaa keessaa tokko nama gartee dorgomaa ta'e nama amantiidhaanis hubannaa gahaa qabu gama rabbii dhiyaachuutti jechuun beekumsa amantii qabaatee rabbii isaa gabbaraa lammii itti gaafatamummaa qabu lammii gahumsa qabu tokkummaa qabu jaaruudhaa ja'a. Lammii akka isaan jaaruudhaaf barumsa ammayyaa agartee saayinsii kanaas baratanii afaanis baratanii miidiyaadhaas itti fayyadama isaa baratanii sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf koompitara fayyadamuu teknooloojiis baratanii akkaataa addunyaa wajjin itti kominikeet godhan kana yoo sirri kan baranne taate akka amma jirru kanatti eessa jira. Fakkeenyaaf qorannoon dhimma uummata keenyaa keessatti badiin uummanni dalagu jiru hubannaan uummanni qabu wanni hawaasni keessa jiru maali diinirraa uummanni fagaachuu jira moo dhiyaachuu jira waan jedhan riisarchiidhaan qorannoodhaan dhiyeessan sila barumsi jiraate jechuudha. Waan kana hunda rakkoon hawaasummaa jirtu maali rakkoon dinagdee jirtu maali jenii rakkoon barnootaa maali jenii yoo akkasitti hubachuu baatan akka ammaan tana sheekotiin immoo irratti namni gartee hanga beeku ha quraana hin beekne sun barsiisaniin haram deemu jirra wallaalaan duufamnu. Tabira ammas akkaataa miidiyaa hawaasaa irratti reefu kaafteen yoo namni gartee akkasitti dandeettii qabu ka islaama keessatti uummata kana bakka bu'u mul'achuu baate dirqama dhimma akka reefu jennuutiif namootuma nuun taane isatti hajamuun dirqama hin taatu miidiyaa hawaasaa irratti. Ajandaan uummanni ilaalu san hin taatu. Yoo nama sagaleetti jalallabee si'eel dubbachuu baadde sagaluma ta'e tanarra lallabduu dhagama. Taaqaa osoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf miidiyaa fayyadamuudhaa fi dhaabbilee islaamaa gaddaabuudhaa fi kaarikulama baasanii qormaataan qoranii gabbaasuu imaamata abbaan fedhe uffachuu danda'a. Sartifikeeta immoo baratanii argachuu. Mee akkas godhumuu irratti wanni gartee sochiin deemtanii jirti hanga ati waa qabdutti. Yoo fuuldura deemamte malee wanti hanga ammatti adeemamaa jiru kaarikulamni barnootaa silaa waggaa hanqana keessa kitaabni hanqanni baratamuu qaba. Ta'anii laalanii warroota gartee amma biyyoota ambatti baratanii dhufan sheekotee hedduutu fakkeenyaaf dirdhawaa kana Sheekh Asaboot, Sheekh Alii Buruuti jira, Sheekh Muhsin tokko jira. Sheekotiin biyya alaa irraa dhuftee biyya alaa barachaa turte hedduutu jira. Kaarikulama san biyya keessa gaffiduuf akka Sheekh Kadir Mustafaa Harawweetis Hararni jiru. Akkamiin namni waggaa 4 buluuha qara'ee buluuha san kana fasiin bahaa jira. Sheekh Muhammad Toofiq Laangay kan qubate kun Masri ture. Ini beektaa yeroo gabaabduu dhufe. Kaarikulama biyya bira baratan namoota akkana muuxannoo qabaniin doktoroonni hedduun olii sanni jiranii kaarikulama qopheessanii majliisa kana akkamitti jijjiirra kan jiru san guyyaa tokkollee qaama majliisaa kana mariisisanii wanni sirriitti godhame takka illee nu hin jiru. Kaarikulama kana irratti itti yaadamuun akka qabutti namoota kana qormaanni yoo jiraate namni yeroo gabaabatti waan jechuu danda'a. Humni ammaan tana darasoota fakkeenyaaf dhiyoo tana waan gaariitu hojjetamuu eegalee Sheekh Amin Birootii fi
Dr. Jibril Qamarfaa wajjin gad dhufaniiti darasoota majlisa ilmiidhaa baratan amiirran qofa majlisa hundarraa yaamanii Harargee ba'aa fi dhiyaarraayis walitti qabanii ciroo irratti walitti qabamanii gara nama 100 jala dhiyaatuutu walitti qabame. Isaan sani gruupii takka keessatti waasaappiin uumamee achi keessatti godhamee leenjiin guyyaa lamaaf kan namteef. San duratti Fajrul Islaam dhaabbata jedhu darasoonni akka Harargee baatti mataa walitti qabatanii hogganaan isaanii Sheekh Zakariyaa Amiyyee Haramayaa kan ta'e mataa walitti qabee hoggansan irra jira. Akka godina Harargee dhiyaattis maqaa Shamsul Islaam baasnee jirra jee Sheekh Amin Ibroodha. Ammarraa kaadhaa majlisa 69 kan jiru guyyaa san hirmaateerraa hoggansa godhadhaadha asin itti fufaa jedhanii hoggansa san walitti qabaa darasoota san ana godhan. Guyyaa sanirraa qabnee karoora baasne majlisa 69 kana kadarasaa 3,000 2,000 qabus 500 gadhooyne kadibba 2 qabus kadibba 1 qabus kara 500 oliisine average duwwaa takka fudhannee darasaa 500 majlisni tokko yoo qabaate majlisni 69 darasaa 34 fi 500 qaba jenneet kaalkuleet goone. Hoggaa kaalkuleet goone darastichi kun waggatti darasaan akka miskiina darasaan tun akka miskiina illee yoo taate qarshii 1,000 takka fiduun dadhabu darasaan 34 tun humna nyaataa dhugaatii qofa osoo hin taane humna misoomaa ta'uu qabdi, humna nageenyaa ta'uu qabdi, humna piroojeektii adda addaa uumtu ta'uu qabdi. Hangaan sitti taasoo kanatti kaalkuleet godhe namni 34 qarshii 1,000 takka takka yoo fide miiliyoona 34 fi 500 ta'a. 34 fi 500 jechuun majlisa 69 irraa waggaa fidan miiliyoona 34 ho'i ta'a. Sheekha hedduu dhukkubsatee onlaayinii gubbaa baaneeti tiiktook irraa baran amma Sheekh Bushraa tafsiiraa dhukkubsatee ture. Gara onlaayinaatiin baameeti yaalaaf maallaqni kadhatamaafii ture. Namoota amantaa amma darasticha tokko kan as TikTok kana gubbatti Facebook gubbatti ol baasu jiranii jira. Kamiilli kun qoreen dirtee dhiitee warri waan qabutti fixatee waan ije. Namni kun darasaa haa ta'u gamtaa kana keessatti arra yoonii fi waa walitti kuufachaa dhufe boru darasaan bakka hunda jirti. Lafa karaa investimentiitiin fuutee qonna yoo tiraakteriin irraa qotan sanbooda haramanii akaafanii darasaan sun galchuu dandeessi. Dhaabbata kana keessa gaafa galchitu sheeyni tokko gaafa qubatu maateeriyaalii isa barbaachisu hundaa wajjin qubachuu akka danda'utti maallaqa walitti qabachuu dandeessi. Sheeyni tokko gaafa dhukkubsatu biyya alaa deemee wallaanamuuf yoo dhukkubsate biyya alaa geessuudhaaf qaama biraatti kadhachuun feesisu. Gamtaan tun akkana mataa walitti qabanii yoonii fi hoggansi waliigalaa kun kallattii akkana mijeessee fi akka hojjetan godhe waan gaariidha. Nuti karoora baafne san keessatti tokko jaamiyaa uumuu dandeenya. Jaamiyaan uumnutuun tan kaalkulama qopheessitee sheekkootii adda addaatiif gahumsa kennitee darasoota hundaaf sartifikeeta qortee kennuu dandeessu. Makiinaa waloo tan majliisa ilmii tajaajilu bituu haati deessu amma mata mataan namni garaa qabu ambulaansii mata bitatee itti haada'u jechuun hin ta'u. Waajjirri fayyaadhaa ambulaansii qaba. Ergee fida ni deessisaa tunoggo deessi taariq kutaa taan fida akkanaami sheekkootiin guyyaa tokko walqixa haajaan isin qabdu makiinaa tabaadiyyaa deemtu takka ambulaansii yoo bitan ta ispaaltiirraa xixiqqoo yoo bitan tajaajila kanuu dandeessi. Makiinaa waloo dhaabbanni instituushiin kun qopheessee gadhaabu qaba. Sheekkan dhukkubsatan waan yaalamaniin dhaban ilaa hanga biyya alaatti wallaanuu qabna. Sheekkan barsiisaa jiranii fi daawaa godhaa jiran ammoo mindeessuu qabna. Namni dhugaa dubbachuu kadadhabu abbaa qabeenyaatii fi abbaa aangoo biratti harka isaa yoo kajeele yoo boruu mana naa ijaara jee kajeele yoo boruu afatanarraa jijjiira jee kajeele yoo boruu noolina godhe jee kajeele dhugaa amantaa sanii himuu hin danda'u. Rakkoon amma sheekan keenya harkaa qabdu dhugaa dubbachuu wanni nama dadhabsiisu
jechuun kajeellaa wayiiti. Kajeellaa sheekan kajeeluu nama abbaa qabeenya tokko kajeellaa yoo jiraatte dhugaa himuu hin danda'amu. Abbaan qabeenya narraa haa jaalatu jedhanii gaafa daawaa godhan abbaan qabeenya yookaan abbaan aangoo narraa haa gammadu jedhanii gaafa daawaa godhan heeybaan takhaaliqaa jechuun wanni rabbiif jecha bobbaasan sirraa buuteeti kallattii bira jijjiiramti. Inni biraa awqaafa madda galii galchu kan akka qonna lafaa markazoota afaan shan barsiisuu danda'u. Afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Somaaliyaa haa ta'u, afaan Arabaa haa ta'u, afaan shan barsiisuu danda'u. Kompiitaraan teekinooloojii amma sheekkootiin hedduun kompiitara naggaadeen bitteetti namni firaa laa qabu ni ergaa fi naggaadeen bittee bira keessi waa takka itti fayyadama kompiitaraa hundi mana kaayatuma taa'an malee tokko hin beeku. Sheekkan kana kompiitara leenjisuun akka hangamta akka barbaachisummaa isaa nuti itti amanuu qabna. Miidiyaan tokkoomanii humna godhachuu mee fakkeenyaaf reefuun tana miidiyaa wanni qaama biraa sanitti nama hajamsiisu nama sagalee qabu waan ta'eef itti hajamanii jette. Arra gaqqabeetiin sitti majlisa 69 irraa nama 34tu jiraan siin jee. Arra miidiyaa tokko bannee namni feesbuuka tokko bannee darasaan argee lixaa qoftiin 34 ka jirtan peejii feesbuuka keessanii kana follow godhaa yoo jenneen guyyaa har'aan tana banamee arrumaan tanatti followera 34 yoo harkate ummata biratti wanni kun hangam takka sadarkaa qaba sagalee ta'a humna ta'a miidiyaan hin tokkoomne darasaan miidiyaa mataa isiin qabdu darasaan sheekan miidiyaa mataa isaan qabu roga hundaan amantaa fi jajjabeessu gaafa diinagdee qabatte qaama mootummaa biratti kabaja argachuu dandeessa. Gaafa miidiyaa qabaatte qaama mootummaa biratti kabaja argachuu dandeessa. Kana godhuudhaaf ammoo qaamni hoggansaa kan dhimma islaamaa kun itti yaadee amma miileen 34 walitti qabdee yaa jennu miileen 34 kana gamoo magaalaa keessatti madda galii galchitu binne yaa jedhamu magaalaa takka keessatti kireeffamee madda galii galcha. Madda galii achirraa argamuun qonna biraarra bobbaata. Madda galii achirraa argamuun daldala adda addaa mijeessita. Dalasticha daldalaaf dhufe carraa hojii uumtaa fi maaliif gamtaa kanaaf isaa dhabba waan ta'eef carraa hojii uumtaa fi gaafa kana hojii tana oofaa gaafa deemu tirfila gaaraa hojiilee hedduu itti kannita waldaa hedduu uumtee gaggeessuu dandeessa. Hektaara 20-30 qonna investimentiin fuudhuu dandeessa. Inishiyatiivii kallattii mootummaan gaggaa kana gaara fuutee re'ee horsiisuu, lukkuu horsiisuu, kanniisaa horsiisuu gaggeessuu danda'a. Gaafa waan kana taasisu madda galii kana dhaabbata asirra galchaa gaafa deemu sheeyni beelee tokko, sheeyni rakkate tokko, sheeyni dhukkubsatee waan wallaanamuun dhabe tokko ni argama. Mana barumsaa kan ummata islaamaa kana fakkaatu tokko qopheessuu hin dandeenyu. Kan sartifikeetii akkasii kenninu markaza quraana qofa haffazuu hin taane waggaa lama ijoolleen teessee afaan 5 dubbattee itti baatu quraana itti haffasdee baatu qopheessuu hin dandeenyu. Kaarkulama yoo tolchine qormaata qopheessinee majlisa hundarra deemanii qaama barnootaa kajaan kun bakka maqaadhaaf taa'eetuma jechuun bobbee majlisa mee qaamni kutaan daawaa wattarbiyaa wattacliim haja'u ni jira. Hangam takka bobbee majlisa halaqaa ilmii dhaqee keessaa dhaggeeffatee akkaataa barsiisa isaanii kana sheekaa wajji mareetee akkamitti fooyyeessina jee hangam takka mareetaa jira. Guyyaa meeqa majlisa meeqa ziyaare. Anaa achittis majlisoota gurguddaa sheekotii gaafadhu ziyaaramtanii jetteeni karaa majlisa hoggansa keessaniitiin warri keessattuu da'awaarra barnootarra kaayame kun hangam takka isin gabbu'ee isin ziyaaree isin to'atee barnoota irratti maal isin godhettee yoo gaafatte isaanirraa deebisa argachuu dandeesse. Kanaafi banaan asiin kaarkulama barnoota irratti banaa jira. Diinagdeedhaan ifutubuu irratti banaa jira. Hawaasa bal'aa dura deemanii hawaasa AI hogganaa jiru. Jaarraa diddee jiru kana hogganaan duuba ta'e hogganaan fi namni jabaan duuba jira nama gaafii qabu mataa kee gabree duuba deebisa. Nama gaafii qabu akka caasaa keessa hataa harcasa. Nama kaltii akkana ta'u na jee ada ciccimsu
waan hin taane suuta qabda jee yoo na godhe dhuma kan biyyatu ama akkas suuta deemu afaan hin akkaataa biyyi deemtu hojii deeme nageenya biyyaa irratti misooma biyyaa irratti maddii dhaabbachuu akkatti nama wajji ta'u amantaa qabatee amantaa isaa amantaa isuu godhu kana mootummaan beektudha. Yooniif akkuma gaafa duraatti dhimmi islaamaa hajjii amata tokko takka nama gaggeessuu muhaadaraa yoo jiraatte xalayaa barreessee hayyama sumudaatti dhihee kannuu fi sanirraa kaaftee wachuun waan birarratti jechuu taate malee dhimmi jiru kaarkulama wajji wal qabatee irratti dalagamaa hanqa ammaatti ani kan hin arkini dhimmi waan diinagdee irratti halkanii guyyoo dubbatama garuu nama itti mindeessanii yoo ittiin godhin tola ooltummaa yeroo hunda namni san hin deemiti akkas godhe yoo jedhaniin hanga danda'u deemee namni yogguu dadhabe ni gala namuutu. Hojiin islaamaa kun lafatti hafti. Uummanni islaamaa immoo iddoo awwaalchaa ni qaba. Ooqaafa masjiidota baay'ee ooqaafa qaba. Fooqii mana kireeffamee tajaajilamu magaalaan hedduun qabdu jira. Sanammoo horeen addaan hirattee masjiida irraa gara 600 kireeffattee humjaan nama dhuunfaa yoo kireeffatte eenyu faayidaa buusu jira. Qalmaaf nan qopheessin. Salaamu alaikum. Atu waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Atu qalmaan nan qopheessin waan biraan arjiftee darra dubbi qabdaati. Anu waan biraatti jaadadde masjida arratanya kana afaan namni hedduu waliin bu'e saniif deemtamu jechuun waan quba qabnu jira waan akka waan amma taqabtan keessa waa hedduu waan quba qabnu jira. Masjidan jiran hunda akkaataa addunyaa wajjin yeroo kana deemutti masjidni ijaaramu jira. Waan takka gaaf tokko lallaalatiin ni lallaalaan masjida Finfinnee kana keessa jirus masjidni immoo jiran kun hedduun paarkingii qaban. Rakkoodha namni osoo gartee salaatu deemtu haasitti azaananii dabarta paarkingiin hin jirtu masjida. Amma namni dargaggeessi yookaan shabaabni yookaan ijoolleen masjida dheeyitee guyyoo barumsa biraan qabne citta qaraatu bakka taphattu hin jiru. Ijoolleen jechuudha. Kubbaas taatee bakka taphattu. Dargaggeessi gartee bakka shaayee bakka bunaa kaaffee kana barbaadu hin jiru. Naannoo masjidaa gartee madarasa waan kana hin jiru hedduu masjida keessa. Namni gurguddaan gartee silaa waa dubbisuuf fedhu quraana qofaa masjida keessa jira malee laayibraarii hin jiru. Kitaaba adda addaa bakka itti dubbisan. Masjida keessa. Masjidan miidiyaan qaban. Miidiyaa bakka garteetti miidiyaa weebsaayitii uummatee masjidni sun waan dalaguu fi hojii isaatii fi karoora isaatii fi sagantaa isaa hunda itti uummataa wajjin wal quunnamu. Sagantaalee adda addaa tagartee hawaasaaf dhiyeessu gama miidiyaatiin hin qabu. Wanni itti miidiyaa kanarraa akkuma amma jennetti namoonni biraa heddummaataniif bakki silaa dirqama qabdu dirqama isa waan dhiifteef sagaleen silaa haqaa hoguu calliftee sagaleen haqan ta'in lallabdee mul'achuun waa'uma addunyaa jira jechuudha kun. Rakkoon guddoon bakka tanii jirti gama miidiyaatiin wal qabatee. Namoonni akka matadee fokaaftee darasaan namni 34 jiru sun namni isaan hordofuuf jiran eenyu? Namuma ati gartee sila nama gartee amantiira nama karaa biraa ofuuf jira maal jedhu. Baru waa hedduu jira namni gariin oguu haasawan namoota ammaan tana miidiyaa jiru kan gartee darasaan abaartu kana ta'anii ilaalan darasaan teessee ilaaltee awuzu billaa miidhaan itti jala teessee ilaalaa. Gartee yeroo sila osoo fayyadi dalaguu danda'anis lan jechuudha. Waa hedduu jira. Jalaabaa qaban sila. Akkaataa itti ilmaan guddifannuu irratti fakkeenyaaf mee ilmaan kun mee miidiyaan tokko ha ilmaan akkaataa itti guddifannu qoja jechuun jira. Ha tapha ijoollee fidu jira. Taphni ijoollee ilaaltu kun tapha islaamaati. Bar guddisni akkasii bar. Guddisni ilmaan taphachaa guddanne nuti illee tapha san keessatti immoo waa hedduu barachaa deemte. Ibin siyaasaa ammaan tana haasawwan kana tapha keessa bayita. Tapha keessatti gartee namicha moo'eetu biyya qaba jedhanii tapha si barsiisanii jira siyaasaa jechuudha. Gaafa ijoollee. Amantii ta'e keessatti namni ilmaan akkatti guddifatu bakka hin qabne miidiyaa kana gubbaayis lafarrattis dargaggeessaa bakka itti bashannanu hin qabne miidiyaa dargaggeessaa tokko ni qabna. Kan inni hordofu sagantaan jala taa'ee hordofu. Nuti wanni itti jirru meembartii fi homachuudha shakkotiin teenya. Ta'anii hanga jiru takka takkaas darsaan takka takkaas footoo maarree kaasee footoo kanatti zuum godhe jedhanii zuumaa godhumee sanii mee miidiyuma gartee silaa ka zuum hin goone dargaggeessa bohaarsaa barsiisu ni qabna. Karaa hundaan jechuun yuunivarsiitii Islaamaa biyyi Itoophiyaa tun Madiinaa dura godaansiisii bira dhufe. Biyya tana
silaa barumsi asirraa raabsamuu qaba. Sheekotiin teenya gurguddoon afaan Arabaa kanaan sheekotii biyya biraatti wajjin haasa'uu dandeessi. Maaliif nama hojii haasaweetu walii galee gartee waan adda addaa hojii dalaga. Buqqaafattee jechuudha kitaabni qaroo jiru kun. Kitaaban barannu hoo biyyoota Arabaa keessatti kitaaba gartee risachiidhaaf namni yuunivarsiitii adda addaatti yuunivarsiitii Islaamaa Madiinaa isaa taatu bakka adda addaatti dalage. Kitaaba namni risachiidhaaf peejiitti argachuuf yookaan ammoo maastarsiif dalagee nu biratti ni barsiisan. Shakkotiin ta'e ni barsiiftan. Guyyuma ichi beeka agartan. Kitaaba kana akka waan kitaabni kan qoftiin gartee kitaaban biraa hunda darbee waajibaatti waan kitaaba kana keessa jiru namarratti fe'uudhaaf deeman. Kitaabonni barsiisu jiru kunuu kitaaba akkamii kaarikulama saniin silaa xiinxalamee calalamee tartiibni itti barsiisuu jiru kaarikulama kana fakkeenyaaf usulaan riyaadaan usulaan akkanatti tooyidaan akkana ol deemuu tana kaarikulama kana dhugatti akkatti namni waa baruuf akkana laaffatamoo akkaataa biraatiin namni ilaalee jira. Kitaaba barachuu jiru kana jechuudha. Waa'ee aqiidaarra guuruufne waa'ee aqiidaa biyya Arabaa keessatti siyaasaa wajjin waliin laaqa aqiidaan. Waan namni dookumentii siyaasaa barreeffatee quraanaa fi keessaa guuratee dookumentii siyaasaa godhatee akka reefu dubbannetti egaa dookumentii siyaasaa jechuun siyaasaa ittiin gaggeeffatu godhatee ittiin deemu biyya teenyatti kitaaba aqiidaa gooneeti namicha irraa maqe karaarraa baasuu fi masjida keessatti wallaaluu aqiidaataan qabaa kun tameennee ilaaluudha wanni jiru. Si galtee? Wanni kun hanga yoomii bifa tanaan itti fufa karam deemu jira. Waan kana hedduun irraa dhukkubsata. Amma namni waan akkana hubatu hedduu jira akka ta'eef baantu jaldeessi xiqqaa waa arga. Sheekotiin teenya gurguddoo waan kana hedduun agartu. Waaqee addunyaa irra maatu deemu jira gama siyaasaatiin. Dhiibbaa islaamummaa irra godhamu jirtu maal fa'aadha? Akkami jalaa baana gama teknooloojiitiin. AI'n tun fakkeenyaaf gaaf tokko osuma nama wajjin waan amantee tana dubbannuuti nama ChatGPT gaafatee waan sana mormuun arge. Look ChatGPT jechuun waanuma gartee barreeffame ati ammaan tana summii hantuutaa takka dawaa dheettee barreessitee hojii keessa ogguun gaafadhu dawaa waan kanaa maal jee isin summii san naa himti. Kanaaf waarniingi jira amma warri AI dha waarniingi godha waan kana akka gartee waa'ee dawaa kana isitti fayyadaminaa jennii namni keenya quban qabu. Hayyee amantii huguu waan san gaafattee saniin deemee uummanni eeyisa jirra nuti. Silaa namni jira barreessee akka isiin tun harkattu godhuu qabu nu kana. Nuti jira jiraachuu baannaan ammoo kabiraa barreessa san koomachuu hin qabnu jechuudha. Waan miidiyaa toomu jiru hundaaf komatamu numa kana jechuudha. Majlisni immoo akka abbaatti adda duree ta'e komatamaa jechuudha. Kanaaf gama xumuraatti deemna sagantaa dheeressinee silaa gartee waan hin dhaabu miti sagantaan ammaan sana zaanuu dheerate malee waan hedduu haasa'uu qabna. Wallaahi mee gama furmaataatti adeemu amma waa'ee furmaataa hedduu keenye fakkeenyaaf waa'ee furmaataa keessaa majlisni akkatti dhaabbatu akkaataatti gartee hayyoodhaan deemamu hooggansi akkaataatti filamu ga'umsa namni akka ga'umsa qabaatu barumsa irratti akkaataatti ijaaramu inni hanga tokko keenye akka waliigalaatti uummata keenyaa fi hooggansa majlisaatii fi dargaggootaa fi fayyadamtoota miidiyaa hawaasaatii fi namoota gartee barkoo miidiyaa kana dhageeffachuu malanii fi mataa keenya illee dabalatee nu dhaamtu gama dhumaarratti dhaamsi kee maalime? Sanduuqa akkasii gaafadhu. Jazakallahu khairan. Takka ta'anii si gaafachuu fedhe waanuma qalaalii jechuun akkuma sagantaa tana booringii namni goone sheekan keenya keessaa sheenatti hundarra sheekan keenya keessaa sheenatti hundarra dinqisiifattu agartee amma akkaataa itti haasawni kanaas akkaataa silaati namu gaangee beeku dubbata akka beeku dubbata dhalootaaf fakkeenya ta'eeti kakaasu jireette akkaan dinqisiifattu sheekan keenya keessaa. Ji'a hooggansaatiin immoo ji'a barnootaatiin. Takka ji'a hooggansaatiinis maaliif hooggansarraa parsantii hanga tokko kan ta'ee fi ji'a barnootaatiin ji'a miidiyaa fayyadamuutiin ji'a gartee dhaloota if jalatti dhaloota jaaraa deemuutiin ji'a tokkummaa irratti wanni inni barsiisuu fi gartee tokkummaa uummataa irratti xiyyeeffachuutiin namni dinqisiifattee ati waan amma haasofni kana irraa dinqisiifattu. Ji'a barsiisummaatiin akka gaariitti qaama barsiisuu fi qaama waan adda akkuma reefu isin jiru jechuun zuhudii duniyaa tana keessa qabaachuu fi akkuma duritti
imaluudhaatiin jechuun akka dantaa amaanii duniyaa tanaaf bolola dhabuudhaa barnoota isaa sirriitti uummatatti qulqulluu san gad dabarsuudhaatiin Sheekh Aliyyi Fallaanaatiin hedduu ajaa'ibsiifadha dinqisiifadha. Sheekha mul'achuu fadhuu miti. Sheekha jechuun ani yoon dubbadhe jedhu miti. Sheekha maayikiidhaaf yeroo hunda dheebotu osoo hin taane namni yoo dubbate bakka gee jeetti waan ijaa gariin ammoo bakka san dhayinee taasisee dhufne jee haa maayikii nuti osoo harkatiin akkamitti galla jee aaruu jira waan ta'eef bakka fadhe yoo dhaqee qaamni biraa ka dubbate hundinuu ana bakka bu'ee dubbate waan jiruuf hunda waan itti amanuuf Sheekh Aliyyi Fallaanaa hedduu takkaan dinqisiifadha. Jechuun gaafaan biratti barachaa tures amiirran majlisa isaa gool seenan darasuma isaa tana. Sheekkoonni dhufanii ergaa maal qaban mee hogguta kadhaabaa jeeti darasaa hunda obsisiisee amiiruma majlisa kana dhaggeeffachiisa. Gaafa du'aa'ee qabna jennu ol beenuu irratti dubbachuuf osoo hin ta'in sagantaa hoggaa du'aa'ee qabna jenne haaya nagaan du'aa'ee teessan godhadhaadhaa maal ijaa jeeti olitti dhiisee galaa barsiisa isaa gad dabarsuu malee waan biraa takkallee nama gartee nama kanaan dhiibaa nama kanaan miidhaa hin qabne Sheekh Ibrahim Sheekh Aliyyi Fallaanaa ana Kombolchaa ganda Ashimootti argama wanni isaa barsiisa isaa haahotti barsiisanii hedduu isaan dinqisiifadha. Gama hoggansaatiin nama himmaa dheeraa qabu yaada bareedaa fi yaada gaarii qabu islaama kana silaa tokkoomsee ceesisuu fadhu. Caasaan isaatillee hedduu itti gammadduudha wajjin sirriitti adeemsa waan ijaan Sheekh Ibrahim Mukhtar Sheekh Ibrahim Dadar hoggansa majlisa godina Harargee baay'ee dinqisiifadhaanii jechuun bahee hojii oofee maal jee hoggansaaf waliigata halkanii guyyaa dhaabbatee makiinaallee ummataaf bitee makiinaa ittiin tajaajilama deemanillee qopheessee sanbira kutee gaa hojii tanaaf namoota jajjabaa silaa dhokatee jiru hoggansa keessatti tokko Ustaaz Umar Ismaa'il Hoggaa ifatti himu tokko miidhagaa tolaarraa arganne jee miidhagaa tolaarraa nama arganne san jee Hibatullaa jennee maqaan isaa jeennatti hime maqaa ofirraa Hibatullaa jennee moggaafne jee nama bakka jechuun hoggansa kana haran nu deebisee oofu Hibatullaa kannaa rabbiiti jenneeti akka gaariitti dinqisiifannaan jee nama akkasiitiin dinqisiifadha. Waliigalatti dhaamsi ati uummata miidiyaa keenyaaf tokko takkaan jidduun osoo dhaamsattiin kun dura takkaan itti siidha. Mee miidiyaalee islaamaa agartee afaan oromootis afaan amaaratis kan walumaan qabsiifne afaan oromootis iddoo hordofnu miidiyaalee islaamaa jiran keessaa kana dinqisiifattu tokko. Miidiyaalee islaamaa kan hordofee akkasii jala bu'ee dinqisiifadhu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا ربي نباسي ميديا بركو خير نيلا لا ديوتا نفسوني في بركو خير لالودين اتلك ابساي بيتوكو ابو غربا مالي فكر نغودا جي هو بوست غوريتين توري استاذ انس محمد انترفيو غوده تورته waan garii namni yoo fi bakka walitti buutu jiraatte iddoo muranii nama kana waan godhuun gaariidha. Ani amma warra lamaan qaba. Ustaaz Anas Asbeeti waan takka jee ani eegaaniif bare amma ji'a afurii ijoollummaaniin dubartii hedduu walitti qabadde san keessa amma lamarraa gara takka deebisuuf jaartiin dhiiraa takka gaafa inni jiru jaartiin tiyya ani jaartii tokkoffaa biraan jira jaartii jalqaba jaartiin lammaffaa bakka biraan jirti ayyee sheeyni gaa Ustaaz Anas waan ijee dhiiroo anoo akka ati waan akka deeffachuu deemtaa shakkii biraa fidde wal shakkisiifti ati uummatallee bakka sanitti yaada akkasii salphaa keessaa muranii nama sattaran malee jaarsaa jaartii afur qabu amantaan islaamaa afur fuudhaa kana ayyamte sahaabonni hundi takka jechuun takka qaban hin jiran sahabaa kuma dhibba takkaa fi kuma kudha afuriin dhaqqabee jaa Imaamul Raaziin
hundinuu jaartii takkaaniif hin geenye jaa namni dhalaa fi maallaqa hin feene duniyaa irra hin jiru beekate. Namni dhalaa fi maallaqa hin feene tokko duniyaa irra hin jiru ni kijibee ni sobe an dhalaan fadhu hojii ni kijibee maallaqa hin fadhu jee ni kijibee dhugaa sitti hin himne. Kanaaf ni fadha namni martinuu. Ani ammoo akka isaatii miti ijoollummaa walitti hin qabanne if bareetiin fuudhe abbaan kiyyalleen abbaan kiyyalleen jaartii lama qaba ani ilma jaartii lammaffaati osoo ni fi ummaa tiyya fuudhu baate anan harkatu waan ta'eef bu'aan lama fuudhu sadi fuudhu yeroo ammaan tanaa keessatti dhiirti fuudha dhiiftee dheessitee jirti yeroo tana keessatti tokko mooraalii intala manaa qabuusan takkatti hin deebisuuf fadhaa hoggaa jiru taan dhiiroo an akkam godhu deemaan qalbii isii cabsiti waan san irraa laaltee maaliif irraa muruu dhabdee jeetiin hedduu keekanaan hordofaa barkoon laalaa barkoon ammoo akkasitti barkoon nu faaye. Bar girgirin dhaabbattee na yaama nuti tokko irratti ustaazanas amma sagantaa tana ustaazana gurgura geeffate ustaazanas fideetiin gaafadha waan jedhe tana jaartiin dhiiraa takka moo jaartiin dhiiraa afur yeetiin gaafadha ammas. Jechuun gaa dhiirtoonni dabarte bar sahaabaan marti nabi Aadamii asitti nabiyyoonni hundi yoo lakkooyte nabi Nuuhi meeqa qabaa nabi Ibraahim meeqa qabaa namni fuudhin kayittii jechuun taane nabi Isaa qofa. Nabi Isaa qofaatiin fuudhin ambiyoota keessaa malee ambiyoonni hundi jaartii qaban. Sanirraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hedduu hafuudha Isaa'u garuu amantaa Islaamaa keessatti akka afur fuudhuun ayyamamtu wanni ayyameef rakkoon jechuun zabana kana keessa amma lollee haalaan baay'ata. Biyya keessa amma raayyaa ittisaatiif namni haalaan qabamee guuramu jira. Haguuramu kun dhiira malee dubartii miti. Sanbira kutee hormaanni dubartiidha yoonii fidhayxee hospitaala lakkooytee istaatiksii fudhattee baay'inaan namni wanni horu jiru dubartii. Baay'inaan dhiirtii budaa nyaadhamtee duu jirtu dhiira. Jechuun tottolfatee dhalaa dura deddeemee hin fuudhu maaliin jedhu ni du'a. Jechuun gaa ijji namaa bar qabri nama guurti jedhe Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kana booda warra waa xiqqishoo tafe warri waa xiqqishoon kun dubartiin tuni akka maa taatu. Karaa haraamiin dirqama deemtee sagaggaaluu qabdi. Karaa halaaliitiin bultii ijaarrattee intalli takka sagaggaalurra diqaalaa dhalurra abbaa manaa haa qabu heerume yoo jaan. Xabiyaa dubartoota rabbiin dubartoota uumeet hinaaffaa keessatti uume akkasuma wajjin dhiiraaf irra fuudhu ayyame. Rakkoon hinaaffaan dhuftu waa xiqqisho. Rakkoon sagaggaalummaan dhuftu ammoo sababaa rooba dhabuu, sababaa dhibdeen biyyatti hin bu'in biyya bu'uudhaa, sababaa gartee jechuun dallansuu rabbiiti. Sagaggaalummaan yookaan xiqqaalaan biyyatti baay'atu taatii mire. Ilmoon abbaan qabne xiqqaalaan gaafa baay'attu ammoo raahamanni biyya keessa deemaa namni garaa waliin laafu dhabama ol godha jechuudha daaraa walaqa. Kanaaf amantiin Islaamaa dubartoonni akka sagaggaalummaa gadi hin baane dhiirri kun dhalaa takkaaf hin uumamne afur ni dandeessanii hayyee salaamu alaikum jaadhaa jee amma gaafa ijoollummaa walitti qabannee gaafa if barree salaamu alaikum nagaatti yoo jenneen qofaatti jeetiin achitti ni wata nasiraalee baay'ee ajaa'ibsiifannee maaliif xiqqoo idduun irraa hin cirinii waan san jeetiin dinqisiifannee ture woo. Sirriidha ustaaz hedduu galatoomi anna barka keessa fiddaa'uun seene amma miidiyaa islaamaa kun siin jiru kanuma biraatuma yaadeetuma si gaafadhe komatamuun waan takka namni waan kiyyayyuu komata waan ifi komata namni waan kaan isaa naqatu itti dhiisa hedduu nama hedduutu komii kaase amma ati niyu nama guutuu dhageeffate warreen guutuu dhageeffatee jira muranii viidiyoo gartee akka malatti walitti qaxxaranii akka malatti faadeemuun turanii akka godhanii komii hedduu kee dhalaan tun ajaa'iba waan sitti ta'u hoggaa takkattiin deebisa jedhanii si lolti hoggaa afur fuunu jedhanii si lolti na dibde bakka sanitti. Dhiirti afur fuudhuu qabdi yoo jettes jaartiin dhiiraa takka hin lolan isaanumaan lolaa bara yoo amma deebite jaartiin dhiiraa takka jettes hin lolan akkamitti jedhanii isaan jalaa boonu akka jajjabaa dhagaa yoo tooftaa jabdu ati malee jalaan ba'anii
akka miidiyaatti dubbisachuu hedduu galatoomii waan sila ta'uu hin qabne waan sana akkaataa itti isheen ijeellee gana fuuldura yaame yoo inshallah adda baafna. Maaliif ifa namaa ta'uu qabdi namni hubachuu qaba. Fakkeenyaaf afuriin qabaa amma lamattiin deebisuu deema guujuu lamaan ta'an sana akkatti himee ammoo yoomiif yoom fayyee namni gartee addan baafanne wooma torbaanuma haasofnu san keessatti dhala lama hiikee tasadii fa'aa itti aansu deemu seen fa'aa. Kanaaf kana ibsa sheekarraa inshallah rabbi jee musaadana sirraa inaasif fidannee gaafanna. Dhumarratti waan takka jidduutti irraan badde istaatiksiin uummata addunyaa kun waan kana yoo tana osumaanaa sautiin ilaalee dhiira muudhalaa turre hedduu waan jiru kana. Istaatiksiin dhiiraa turre hedduudha jaamma. Istaatiksiin esentii gullaalu sunis ajaa'ibata akkanatti taate booda gartee dhabnee tokko namni wanni biraa hin ta'ini dhalaan xiqqaattee jirti. Warri qabdan jabeeffadhaa. Ayyee nuti nu bira ammoo dubartii irra hedduudha. Maatii irratti waa dabalu. Akkasii mee dhumarratti turtii bareedduu hojjetaasifnee dhumarratti gartee dhaamsa akkuma isin jetti nuufis ummataafis gartee hooggansaafis dargaggoota keenyaafis warra fayyadamtoota miidiyaatiifis dhaamsa qabdu dhaammadhuuti nagaa walitti dhaammannaa. Jazakallahu khairan. Dhaamsi xumuraa kaniin qabu hooggantoota keenya irraa hin eegala. Hooggantoonni akkaan ta'es akka malee hin ta'es hooggansa islaamaa ta'ee eega bakka san taa'e tokko zigaal warra waa zigaalanii zigaaluu hin qabu. Ummata isaatiif halkanii guyyaa carraaquudha qaba. Jechuun tokko eega hooggansa ta'ee bakka san gubbaa taa'e dantaa ummataa dantaa amantaa isaa kabajuun dirqama. Halkanii guyyaa laffa'ee dalaguudha qaba. Halkanii guyyaa laffa'ee dalaguudhaaf hoggaa carraaqoo kana keessatti abbaan qabeenyaa irraa jaalate irraa jibbee dhimma isaatii miti. Jechuun hooggansi yookaan daanyaan irraa jaalate irraa jibbee dhimma isaatii miti. Dura rabbi jaalachiisee jira. Wanni nan dalagu kun waan rabbi jaalatu waan amantaan jaalattu ummata kiyya kanaan gam takkaan dhahaa bu'uuraa bareeda tokko lafa kaayee deemuu qabu. Amma mana ijaaruun nama dhibdu. Nama ijaaruun nama dhiba dura. Wanni guddaan jiru hawaasa kana akkamitti dhaabbata kanatti akka isaan amanan itti laffa'uu qabna jedhanii murannoodhaan bahuudha qaban. Fakkeenyaaf hojiilee adda addaa namni hoggaa hooggansi itti dhufe hojii biraa yoo qabatte laafuma kana jabeeffannaa. Ani hojii biraatiin qabaa. Leelawwan haar namni bahee dalaguu qabu. Sa'aatirtii fayyadamoo osoo hin taane sa'aatii hangaan hooggansarra jiru ummataaf halkanii guyyaa laffa'ee dalaguudhaan qaba waan ta'eef nama dalagu abalu goonee abalutti hojii ni amanna jedhanii xiqqaaf jala guddisuu fi hagartee muuxannoo qabus gara muuxannoo isaa guddisutti ceesisuudhaaf hooggansi tokko yoo ni dhufe kudhayyoon irra dhufe hunda akka walitti hin qabanne jabaa tokkorra laafaa lama wayyaa nama jalatti guddisu yookaan leenjisu hooggansa keessa nama gartee jechuun arraba waa gaggaafatu sammuu waan ati gartee dubbatte kana keessaa waa qoratee gaafii sii dhiyeessu hoggaanii fi agarte nama san jabeeffattee leenjii kannitee fi waan inni qabu san irratti hojii islaamaa akka inni gaggeessu godhuu irratti warra hooggantoota kun itti yaadu. Hooggansi qaama guddachuuf miti. Hooggansi beekumsa guddaa qabaachuu miti. Parasantaa 85 hooggansi uumamaan rabbi namaa kan najaa. Nama waa uume aana irratti lat godhanii godina geessanii rarraasanii akkanumatti akka taa'u godhuun gaarii miti. Nama godina irratti sirriitti hojii gabbuusee hojjechaa jiru fuudhanii godina irratti waan sirrii nama xaaddafee gaafii qubta akka nama dhaabu gaafii warri godina gabbobbee deebisuu hin dandeenye gaafachuuf jecha Oromiyaa geessanii akka inni ganaa gaafiin gaafanne godhanii ichi kaa'uun gaarii miti. Hooggantoota keenyaan nama aana jabaate akka inni daran cimaatu akka inni moraalii hedduu fudhatee hojjetu leenjii gahumsaa ta hooggansaa kan nuufii taak
ayyaama carraa jiifaa gaggeessaati hojii ammaas daran itti hafuuf islaama sirritti hojii takka bu'uura sirri lafaa kaa'u. Nama waa hojii eegale tokko yoo fuutee godina geessee rarraaftee dhiiftee godina hojiin hin jirtu. Eessa irra jirti hojiin? Aanaa. Oromiyaa hojiin hin jirtu si jechuun danda'a. Eessa jirti hojiin? Godina. Federaal hojiin hin jirtu jechuun danda'a. Eessa jirti hojiin? Naannoo. Hanguma uummata gaxaantuuni hojiin jirti. Aanaa irra hin jirtu jechuu dandeessa. Araddaa keessa jirti jechuu dandeessa. Yoo araddaan sirri dhakaan jalqabaa lafa kaayamee sirritti waan jee hojiin ni tolti. Hoggansoota araddarraa sirritti hojjetan gama aanaa dhufee akkamitti hojii hojjeta? Ga'umsa isaa leenjii adda addaa kannitee fi gama aanaa sirri gaafa inni dalagee islaama mataa walitti qabee iddoolee amantaa hanga aanaa sanitti mindaa baasuu danda'e. Gara godinatti godina hojjetu leenjii kannaa fi guddisaa namoota hedduu akkasitti jechuun humna namaa walitti qabu qorannaa gaggeessuu qabdaniin jaan nama istaatiksii humna nama hamtuu yoo dubbate amansiisaa yoo hojjechiisee hojii islaamaa ol baasa kan jawsan irratti dalaguudha qabdanii jeetiin hoggansa keenyaaf ergaa dabarsaa fi tan biraa ergaan kan hin dabarsuuf karaa miidiyaatiin ummata islaamaa bal'aa kana qaban mee peejii dhimma islaama oromiyaadhaa laali. Islaama bal'aa oromiyaa keessa jiru kana miidiyaan kun keessanii akka masjidatti gabbuusaa foloo tolchaa yoo janiin afaan gandaa booranaa si dubbadha. Yoo darasoota jirtu tanaan gabboanii mee miidiyaa kan namuu baradhaa miidiyaa keessanii foloo godhaa tolchaa janiin hangam takka miidiyaan kun guyyatti guddata ergaan achirratti qabu ammoo miidiyaa biraa akkamitti cabsa sagalee ummata islaamaa bal'aa tahee akkamitti deema kan jawsan irratti hojjechuudhaaf sirritti nuuf dalaguu qabanii yoonni takka miidiyaa gubbakkaati nuti qilleensa gubbaan bulchinu lafa bulchina maaltu waan miidiyaa gubbaa deebisaatti kan nu ga'e jaanii yoo tatta'an hawaasni kutee tiiktookii galee hawaasni kutee waan ni galee sheekotiin danyaa'u wanni tun alaamii miti jettee alaamii jettee irraan dubbanne Uno ijoollee xixiqqishoo waxateetu akka darka nafaati irraa iyya tana dhiisirraa tunnuu taatee jirti jeetuma dhaloonni achis jalaa kutaa walitti qabi ulamaa'ii tante namni isin jala yaatan ulamaa'ota keessanii hooggantoota keessanii nama akkan taaneetirraa osoo maqaan hundayin nama akkan taane hadiyoota waan akkanaa odeessutu akkanaa jedhusan hin dhagayina hooggantoota keessanii irraa amantaa fudhadhaa jedhanii miidiyaadhaan bulook godhanii ahaa sheekotiin hin dhagayina jette waan san foloo yoo tolchitan irraa deeffadhaa jette hin dhaggeeffatinaa jette shubhaa ta'uuma jette irraa fagaadhaa jette yoo jedhan dubbiin dhumte hawaasni bal'aan hooggantoonni keenya aangoon waa lama isii feesisaa aangoon waa lama hin qabne aangoo miti aangoon maallaqa hin qabne aangoodha jedhanii yaaduun gaarii miti asuma jirraan eeggadhu yoo taate malee aangoon maaliif amma kaa namni bar biyyoolii qabu jiru nama maallaqa qabu bar namni maallaqa qabu bulchaa sarkaa qaba sheekaa sarkaa qaba aaqilaa sarkaa qaba walii jaamee bakka takka teesseetuma itti qalee du'aayee godhaajee biraa kutaa bar hundaas itti jechuudha. Takkaa'u kitaaba akkanaa himaa jaan hayyee jettee sheekootiin kitaaba sanimti maallaqa qabaachuu qaba hooggansi islaamaa waraanni mootummaa fi amantaa wal maddiin ta'u namni maallaqa qabu waraanuma mootummaa fayyadameeti waan hin taane karaa raameysa waan ta'eef aangoo jechuun waraanaa fi maallaqa waan ta'eef aangoo sana keessatti ammoo waraana hoba jaarrannaa osoo hin ta'e waraanuma mootummaa ka jiru kana yoo nuu kannan aballi kanneen ergachuun dandeenya. Aballi kanneen fi miilatti goonee ergachuun dandeenya. Kan jawsan itti yaadamuu qaba. Kallattii kanaan hawaasni keenya hooggantoota isaa cimsee jabeeffachuu qaba. Hooggantoonni gaafa komataman hoogganaan qaba jee uummanni kiyyanaa komate jee amanuu qaba. Anaatu waan hin komatameef qaba nin sirreeffadha jechuu qaba. Lakkii kan komate san dhabama goona jee warra isa xureessu jiru amantaa isaa xureessu jiru ummataa fi inni akka walitti chimbaane godhu jiru sanuu daaraa haqaa osoo jiru sanuu qabuu dadhabee sanuu hidhuu dadhabee
isaa kana immoo kanuma isa komate kana maana komatte jee yoo funuun irraa yaase yoo mataa keessa dhee lafa keessa gad deebise guyyaa hunda balleeyse numa jeen alaas dubbiin numattee jirti akka akkas hin taane hawaasni hoggansee fi haja beefatu warroota miidiyaa fayyadamnu arra addunyaadha boroo akhira miidiyaa qabaanneedhaaf umri dheeraan jiran miidiyaa dhabneedhaaf duniyaa irraa dafneen duun seenaan teenya immoo jechi keenya gochi keenya waraabameen nuuf ta'a nu duuba waan ibidda azaabaa qabri nu qabsiisu dubbachuu fi laaloo osoo hin taane warri miidiyaa fayyadamu hundinuu waan khayriitiin rakkataa ittiin gargaaruu sagalee ummata islaamaa tadhokotte ittiin ol baasuu haqa miidhamaa ittiin barbaaduu jechuun biyya tana ittiin diiguu osoo hin taane ittiin ijaaruu waan kanarratti miidiyaan yoo dalage bareedaadha warri miidiyaa fayyadamu itti fayyadama miidiyaatis yeroo dheeraa miidiyaa irra fixanii barnoota dhiisanii rakkoo adda addaa if mudatu hin taane warra barateetu miidiyaa kan nu kaa'e nutis barannee waan miidiyaa kana caalu asitti dabaluudha qabna miidiyaa islaamaa amma waan takka takka yoo jaan miidiyaan kanama dhorkuu jira jechuun waan keenya hin ta'iniif miidiyaa keenya akkamitti uumnee waan keenya irratti akka feenetti dubbachuu dandeenya kan jedhu san xiyyeeffannaa guddaa godhuudhaatu barnootatti itti jabaachuu feesisaa dhaloonni hundinuu darasaan tamaariin miidiyaa fayyadamuu misila akka kiyyaa afooshaa dhaquun qabdu nama du'e ni awwaalattee dhaquun qabdu barnoota jiraan khalaas barnoota isaa ofii qaba biyyi tunnee eeggatti jeetti cichuu qaba barnoota afarsu qaba gaafa barnoota isaa baratee bakka gee waan haaraa uumaa jechuudha miidiyaa bakka teknooloojii barachuu barbaachisu barnoota teknooloojii baa baratu garuu musalsala tasbii subhaanallah alhamdulillah allahu akbar waliin dhaabbattan harkisaa ooluun gaarii miti jaali atis agasirratti naaf hirtee waan miidiyaa irratti daddarbadhee wacaafeef ergaa yaadanirraa fudhuu keetiif guddoo galatoomii miidiyaan kan ka'e kan islaamaaf sagalee ta'ee biyya fayyadu rabbi haa taasisu kan biyya ijaaru kan amantaadhaaf sagalee ta'u ummata islaamaa humna ta'uuf rabbi haa godhu jabaadhu jechuun barbaada hanqina yoo dhaame nagaa inshallah assalamu alaikum warahmatullah amin allahumma amin amin wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ustaz Haidar keessummaa taatee barkoo miidiyaa nu dhiyaattee turtii yeroo dheertuu tana teessee osoo bishaan illee dhugin hoggumee kan sirra dhugee nu wajjin dabarsuu deetiif hedduu galatoomii rabbiin ilmii ta'e keessa maatii ta'e keessa fayyaa ta'e keessa qabeenya ta'e keessa waan hunda keessa barakaa siyaa kaa'u nama hubatee gartee waan hubatee uummata hubachiisu rabbi isaa godhu namoonni akkanaa kun hanga jiranitti namoonni waan xiqqoo tana jaldeessi xiqqaa waa harka jedhanii jaldeessi xiqqaan harka kun gartee booyeetii guddaa agarsiisa booyiraadha. Akkasiin nama agarsiisee galmaan ga'u rabbi nu haa godhu hedduu galatoomii turtii har'a waliin taasifne kanumaan godhamna hawwanyamtoota keenya turtiin ustaaz Haidarii wajjin dhimma islaamaa mana marii dhimma islaamaa irraa kaafnee kaayyoo isaatii fi akkaataa adeemsa jiruu fi qabatama lafarra jiruu fi uummanni keenya maal barbaada rakkoon gama miidiyaa hawaasaatiin islaamaa irra dhufu jirtu maaltu furmaata waan jiru qabxiilee hedduu kaafnee marii bal'aa gaggeessine asii goolabna. Nagaan nuti turaan jenna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ayya nagatti hedduu galatoomii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Atillee hedduun ulfaadhu daddeebii uummata islaamaa tajaajilii siin jenna rakkoo fi dhaba dhibdee sirraa haa qabu inshaallah namni zaban kana dogongora qofa xiyyeeffatee keessaa nama guurrataa bakkoota dogongoran ustaazota hoggaa afeertu irraa laalii akasitti portokola irraa eegi subhaana rabbika salaamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagatti ustaaz ayya taate.